Ashmaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii jalatti argamtan nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa idduma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Har'ammoo egaa obboloota koo wantoonni sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiran wanta baay'ee nama gaddisiisu wanta baay'ee gurraafis ijaafis hin tolledha. Yaa ta'u garuu kan tareefis osoo qeeqoo kan waan tokkoof hin taane kan tareerraa waan tokko barree dhaloota dhufuuf waan gaarii dabarsuu qabna jechuufan yaada obboleettii keenya misirroo fooqirraa darbattee of lubbuu ishee wareegdeef irratti waan tokko dubbachuufani. Innis maali seetan obboloota koo? Ilmi namaa kun akkuma qabeenyi jiru iyyoomunis jira. Akkuma iyyoomun jirus duroomunis jira. Akkuma mooyyuutu jireenyi jiru duutis jirti. Ilma namaa tokko namuu nama ni jaalata. Garuu jaalatinaa miti. Haguma feetanis jaalattan. Haguma feetanillee jaalachaa ooltan dhibba nama tokko irratti of hin gatinaa. Guyyaan kalee har'atti hin deebi'u. Guyyaan har'aa kun immoo taree boru ta'uu hin danda'u. Jireenyi borullee akka jiraatu baruu qabdan. Maaliif har'a lubbuu ofii irratti murteessuun duratti wantuma kam irratti lubbuu keessan irratti murteessuun gonkumaa hin qabdan. Maaliif namni sunis dabree deema kee jireenyi inuma itti fufa. Jiruun addunyaa tana bu'aa bayii hedduu qabdi. Bu'aa bayii hedduu keessa taraniiti wanta hunda kan argamu. Garuu egaa obboloota koo ishee lubbuu ishee dabreef Waaqayyo araara isheef haa dubbatu. Lubbuu ishee amaaruun jedha. Nuti immoo warroonni ganaa jiru kun kanarra waan tokko baruu qabna hundi keenya. Maaliif namni tokko si gateef namni tokko immoo iyyuu jireenya kee umrii keetti sirraa gubu si gateedhaaf ati jireenyi keettuma fufawoomu isa deemi haa deemu isaaf jettee moo lubbuu kee gurguruu hin qabdu. Akkuma immoo iyyuu jiru addunyaa kanarratti argachuun jirus dhabuunis jira. Akkuma immoo iyyuu duroomanii iyyoomuunis jira. Akkuma san dhalli namaa kun waa hedduu keessa tareeti. Keessafuu nuti dhaloonni yeroo ammaa kun walirraa waa baruu qabna. Yeroo hunda fakkeenya waliif ta'uu qabna malee jennee haasofneetumaan immoo boru wanti biraa dhaga'amuu hin qabu. Ishee lubbuun ishee darbee rabbiin haraaramuufi maaliif akka ta'es immoo iyyuu wanta sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru malee dhugaan rabbi harka jirti. Kun fi maaliif akka kanas taate dhugumammoo akkuma jedhan kanallee ta'ee wanta biraatirraa illee ta'ee wanti hundi keenya hubanne hin jiru. Yaa ta'u hundumtu sooshaal miidiyaa kanarraa asiif achi oofaa jiru. Garuu immoo iyyuu asiif achi oofaa itti viidiyoo waraabnee ittiin dubbachuu osoo hin taane kan tare kanarraa waa barree warroonni duuba jiru of baruu qabu. Nama tokko gaafa jaalattan maalummaa isaa eenyummaa isaa qorachuu qabu. Lammata immoo iyyuu namni jaalattan kun tarii dhibba nama kanarratti of gatuu hin qabdan. Nama kanarra gargar baatan jireenyi keessan boruu tis akka itti fufu beekuu qabdan. Maaliif nama saniin gargar baate malee jireenyi kee ittuma fufa yoomillee. Garuu immoo iyyuu gaafa lubbuu koo dhabde gaafa ofiif miidhamte jireenyi keetis wanta ati yaadde kamuyyuu ni hafa. Kanaafuu homa kamiifuu maan taane jireenya keessan keessatti mataa keessan irratti murteessina. Lubbuu keessan irratti murteessina. Gooftaan kirrii ofii guduuf guyyaa hiikuu qaba inni.
lubbuu ofii uumes immoo guyyaa fudhatu qaba inni. Lubbuu keessan irratti illee hin murteessina. Egaa obboloota koo waa'een obboleetti keenya baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees waan namatti dhagahamu. Baay'ees waan bakka kana jedhamee haga hin dubbachuu birallee nama dhoowwudha. Garuu egaa maal godhani? Dhalli namaa kuni akkuma bifti nama gara yaanni ilma namaa kunis gara yaanni hundumaatu gara. Garuu mooyyuutu homa fe'ellee ta'u namaaf jettanii lubbuu keessan dabarsitanii hin baasina. Lubbuu keessan dabarsitanii hin kennina. Inni kalee yeroo keetis irratti gubee, kalee immoo si fakkaatee, kalee immoo iyyuutu waa hedduu si faana ta'ee, har'a mukin dhabuurra ta'a, mukin qabaatee ta'a, mukin waan si caalu argatee ta'a. Si gatee deemee ati isaaf jettee immoo iyyuutu jireenya kee dhabuu hin qabdu. Lubbuu keetti irratti murteessuu hin qabdu. Isa si gatee deeme inni deemeen siifillee immoo iyyuutu kasi uume singatu wauma bakka si buusa waan ta'eef namaaf jettanii lubbuu keessan irratti tasallee murteessinaa siniin jedha obboloota koo. Egaa waan tokkos hundaa kana jedhanii faraduunis Waaqayyo si faradin guyyaa tokko sitti faradame. Garuu egaa obboloota koo dursuma wanta tokkotti seenuun duratti nama jireenya keetiif ta'u laallachuu qabda. Namni kun jireenya kootiif moo har'aaf moo maaliif na barbaade kan jettu qorachuu qabda keessasaa. Ilma namaa tokko dubbii afaan isaa jecha afaan isaa keessaa ba'u yeroo tokko irratti madaalte beekuu hin dandeessa. Garuu mooyyuutu osuma kunis jiru kanas madaalu tarii namni tokko dhabu dandeettiin ilma namaa kun gara waan ta'eef. Eega ta'een asitti garuu lubbuu ofiit irratti gonkumaa murteessuu hin qabu eenyumtu. Jireenya irra jiru kun borus dabree akka jiraatu beekuu qabda. Jireenyaan booda mooyyuutu duutis akka jiru, jireenyis akka du'aan booda jireenyi bara baraa akka jirus beekuu qabda. Wantuma kamiifuu mataa ofiit irratti murteessuu hin qabdan. Har'a jireenya keetiif jettee waan feetes taatu sobamtus bu'aa bayii hedduu keessallee tartu garuu isa mooyyuutu bu'aa bayii hedduu waliin argitee waa hedduu keessa tartee isa amaraacee biraa argatee mukin wanta biraatitti deemuu danda'u isaaf jettee mooyyuutu gonkumaa lubbuu koo dhabuu hin qabdu. Jiruun har'a jiru boruullee ni jira. Ilma namaa tokkommoo hanguma fe'e illee jaaladhu malee hin amanamu ilmi namaa. Ilma namaa jechuun keessafuu yeroo kanatti nama 100% amantanii irratti of hin gatina. Maaliif 100% amantanii gaafa irratti of gattan boruullee miidhamaa sii ta'a mataa kee. Jaaladha abbaa fedha of nama tokko daangessuun garuu hin danda'amu. Garuu osuma ta'u 100% gaafuma jaalatturra nama kanaan bor gargar ba'ee jireenyi kee jiraachuu nan danda'amu jettee murteessuu qabda. Haga itti seente illee maaliif namni keessafuu zabana kana carqiin hoggaadhaan jijjiiramaa ji'aan jijjiirama. Garuu namni guyyaa guyyaatti sitti jijjiirama. Yoo har'a nama jetteetti siqxee boru bineensa ta'a. Yoommoo bineensa jettee ati irraa siqxee boru mooyyuutu nama ta'ee sitti dhiyaata. Kanaafuu nama san 100 yoo jaalatte 50 godhuu qabda. 100 nama kanarratti mooyyuutu of gatuu hin qabdu. Maaliif jireenyi isaan gargar baatullee jireenya biraa akka jiraatu murteessuu qabda keessa keetti. Malee nama tokko irratti 100 gaafa of gatte miidhamaan mataa keessa. Kanaafuu egaa obboloota koo wanta tareerraa waa baruu qabna. Wanta tareerraa mooyyuutu barumsa tokko sammuu keenyatti qabachuu qabna. Wanta tareerraa mooyyuutu kan boruu
kanarra keessa jirru miti kan duuba keenyas yaaduu qabna. Kakkalee keessa tarree as keenya fuuldura keenyas yaaduu qabna malee kallattuma tokkicha bichaa yaaduu hin qabu. Morma kana namatti uumuuf maaliifi bitaa mirga ofii duuba fuuldura ofii ilaaluufi malee akkanaanii miti. Kanaafuu dura keenyas duuba keenyas cinaa keenyas miidhalnee waan tokko yaaduu qabna wanta tokkotti seenu duratti. Egaa itti seenne immoo yuutu ilma namaa dhiisa wantumti kamuu ni jijjiirama. Jijjiiramee wanti biraa yoo dhufe immoo daddafnee lubbuu keenya irratti murteessuu hin qabnu. Egaa kuni tarii yeroo tokko gochaa seexanaatillee ta'uu danda'a. Hin beekamu. Ishee garuu lubbuu ishee dabarsiteef jennataan ishee haqananiisuun jedha. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee laphee namaatillee nama cabsuudha. Egaa nuti immoo obboloonni warroonni social media kanarratti ni dhageessu hundi keessan kanarraa immoo iyyutu waa tokko bartanii warroonni dhibballee namarratti of gattanii ta'artan waan tokko irraa bartan jedheen yaada kana isiniif qoodu galatooma ulfaa